الله وبركاته أكم جرتنا نجا دعوته ترى فتوة خينيا دبينا قاولتي قيا مرا ورا وجيجرات نواقولو شير نقول على كسمما سنو دقوم سادا أكم جرتنا نجا فيادا أنا أرانتنا حاسورة تقولوا واي بيجي تيفي نانو مخيني خنا ترى واي بيجي ديو خنيا قا ودو الدنيا قدا خطاته artistiin Oromoodha kabajamaan obbo Caaluu Hundeessaadha haasoo inni haasa'e kana inni har'a maqaa dhoyinu guututti waan dhugaa ta'eef jecha yaada isaa uummanni Oromootis nama tokkorraa haga murnaatti waliigalatti waan deeggaruuf jecha dhugaa lafa kaa'ee jechuudha. Diinni keenya kalees diina keenya maarri har'allee diina keenya burullee diina keenya jee naftanyoota jechuu isaati gaa Amaara hoggoo Ibaanuma Oromaa otoo hin ta'ini jechuun kiyya waan kana ta'eef jecha gaa har'allee qabsoo uummata Oromoodha nama tokko Oromoodha hawaati kun agadatti sosoowee argan dabarra dalagu Caaluu Hundeessaa mataa isaa jechii Oromeerraa Finfinneerraa ikhtara kudhan fudhate jechuudhaan olola irratti oofan nagada alaameeshaa sibiilota adda addaa oofaniiti kijiba irratti oofan jechuudha osoo badii isaan qaban takkatti ifa baasutun isa harka jirtu dhugaan kanaatun Oromoo isaan miidhaa jiranu nama Oromoo tokko boota argatu bichaadhaaf maallaqa xiqqishaa inni dalagaan jammare sanii jecha iyyan jechuudha hagam takka uummanni kun farra uummata Oromoodhaa ta'an jechuudha isa akkatti dhugaa kana miidhaa kana osoo beeku namni namaa wajee allise kana tuttuqanii gartee dhugaan Oromoodhaa tun tuttuitee isaan kun farrummaa isaanii dhiisanii haga ammaan tanaa uummata Oromoodhaatti oloofan dureeyyii Oromoodhaa akka dalagattu hin fedhan lafa Oromoodhaa lafa Oromiyaadhaa ikhtara kuma tokkoon Caaluu kennan ikhtara kuma kudhan Oromoota yoo kennan maaltu isaan galchee qofaa miti uummanni Oromoodhaa argatuma qaba Finfinnees haa ta'u magaalota biraattis uummata kana duuba waan xiqqishoo takka qabeenya keenya nuu quudhuu dadhabanii dalagata keenya quudhuu dadhabanii olola adda addaa nurratti oofan abbaa qabeenyaa Oromoo hundaa'u kijiba fiilmii adda addaa shaatiriin irratti dalagamaa jiru kanumarraa kamadde jechuudha kalees diina keenya arra diina keenya fuuldura diina keenya kenne je kanumaa fi hundumaa wal qabata yaada siyaasaa diinagdee bulchiinsatiif waliigala barnoota fayyaa haala jireenya rakkoo uummata Oromoo hunda ni ammataa jechuudha diinummaan isaanii kun nuti arras borus hayyoota keenya faana buunee qabsoo keenya itti fufna jechuudha kara qofaa miti beeta mangistii keessatti yaadota qalbii adda addaa kan dhugarraa fagaate hogguu Nugusuu Xilaawun tana dura ni yaadadha ogaa Dr. Abiy Ahmed dubbatu afaan Oromootiin dubbadhu afaan Oromootiin dubbadhu jala taa'ee dubbata jechuudha Dr. Abiy Ahmed irraa Oromootti aanaa inni maaliif uummata Oromootiif warreen Oromoodhaa kan biyya dursaa jiran maaliif maqaa isaanii xureessa maaliif akkatti tuffii irratti oofuu barbaada afaan Oromootiin dubbadhu isaa yaadachiisa kanaaf jecha warreen mootummaa jiddugaleessaa marsanii ta'an kanneen gorsa adda addaatii fi oduu adda addaa dabarsuudhaan jiran akkana Nugusuu Xilaawun faan hundinuu namoonni Oromootiin ta'uudha qaba maal jechuudha afaan Oromootiin dubbadhu jechuun inni wallaalati uummata Oromootiif isa adda fageessuuf daba nafxanyaan dalagdee ilaalla jechuudha kana qofaa miti malee yoo kana Dr. Abiy paarlaamaa irratti gaafaasa'u Burtukaan miidhagsaadhaa duree mirchaa Itoophiyaadhaa hedduu wajjin bilbilalleen haasonee mirchaan kun akka deemu godhuudhaan qabna jeetan itti haasa'e ani hin fudhadhu hin taqabbalu hin danda'u itti bilbilan irra cufti jee inni ijuun sun hedduu qirnu godhe dhugaadha ammoo inni akka biyya guddatte Awurooppaa fi Ameerikaa fi ruqa Misraaqee Jaappaan fa'aa Kooriyaa fa'aa hogga fudhanne dimokiraasiin inni irratti deemaa jiru ta biyya guddatteeti sagalee akkasiitiin lakkee mircallee hunda bilbilan irra cufte hogga jiru aybiin qabu hamtuun qabu ammoo biyya Afrikaa keessatti biyya humnaan malee warreen akka nafxanyaa kun nama marsee jiru keessatti warreen akkasii sun isaaniif akka tuffiit inni immoo halaale akka mirgatti ilaaleef jechuudha haalota kana hunda godhuun isaanii warri kun daba dalaguu isaanii keessan ni agarsiisaa jechuudha waan kana ta'eef jecha hoggu hundaahu nuti jabaannee qabsoo keenya itti fufuu qabna malee naannawa mootummaa federaalaattis uummanni keenya akka persentii uummata Oromootti guyyuma tokkoon ka'ellee ta'uu baatu dhibbarraa 50 Oromoon irra caalti malee gadi hin caaltu sababa fi sablammoota deeggaramoo Oromoo wajjin mootummaa jiddugaleessallee ji kan uummata Oromoo deeggaran sabni biraatillee yoo dabalame sagaleen keenya guddaadha jechuudha akkasumatti aangoo federaalaattis
aangoo bakka barbaachisu federaala keessatti ta'uu qaba warri hundi barraa 65 siyaasaa qabatee diinagdee qabatee daba adda addaa dalagurraa waan uf duuban deebineef jecha sabaa fi sablammoonni uummata Oromootiin wajjin aangoo heddummina isaatiin dandeettii inni qabu namoonni keenya ol bahuu qabaa jechuudha. Waan kana ta'eef jecha keessan wanni isaan haasa'aa jiran hedduu nama gammachiisu fuulduras qabsootti qabu qabna warreen Oromootis kan akka nama tokkottis akka murnattis godinaadhaa fi amantiidhaan osoo addan bahin akkuma duraanuu adda bahuu dhaba keenya aadaa godhannetti ammas wajjin jiraachuu keenya aadaa jirjiiramaa aadaa mirga keenya dhuunfatu aadaa godhanne qabsoo keenyatti fufuu qabna jechuudha. Kana hogga jennus yoo mootummaan Oromiyaatis uummanni Oromoodhaa kabajamu yoo mootummaan Oromiyaa kabajamu mootummaan federaalaa kan Oromoo nama olaantummaa hedduminaatiin ta'ullee bata aangoo olirra jiraachuun Oromoo waan ta'eef jecha warreen kun uummata Oromoo kabajanii mataan isaaniitu warri federaala jiruu fi warri caffee Oromiyaatis uummata Oromoo fedha isaa kabajee mirga uummata Oromoo eeguudhaan yoomihuu qabsoo qabuu qaban yoo kanan ta'in kabajaan uummata Oromoon jirtu kabataan caffee Oromiyaa biyya bulchituun jirtu kabajaan federaalaa warra Oromoorraa aangoo olirra jiran hedduminallee jiraatu baatan kabajaan hin jirtu jechuudha. Yoo wal jabeeffanne hedduminaanis qulqulloominaanis akka uummata Oromootti akka mootummaa caffee Oromootti akka mootummaa federaalaa keessa hirmaannaa qabnu akka sagalee uummata keenyatti akka sagalee sabaa fi sablammoota irratti qabsoo yoo qabne daandiin dhugaadhaa adeemnu kun bakka geenyaa fuuldurallee wanni deebisan jiru alaalaa fi waciinsi kijibaa namni kijiba hogguu hundaanii waca namni kijiba hogguu hundaa'u ni iyya maaliif kijiba isaanii dhoffatuuf jecha kijibni isaanii kun deebisee isaanuma hidha malee waa takkallee wanni godhu hin jiru. Karaa dabuubirraa ammaan tana dhiyootan illee hedduu maqaadhaa turre dabuubirraa hedduu iyyan hedduu wacan geediyoon gizeedhaaf haa turtuu jame sidaamni kophaa ofii bulchiinsa ofii godhate geediyoon kun kophaa turte jechuun maal jechuudha koree dhimma dabuubii ilaaltu kanaa jedhee maaliif dabuubiin tun koonsoon tun Oromiyaa fi sidaama wasanamti malee kililii dabuubii tokko wajji wasanamtu jechuudha. Dhimmi isiidhee gizeef haa bulu kan ammoo sidaama dhuguume jira walaayitanis yoo warri walaayitatis paarlamaa dabuubii keessallee baheeti bakka hundattuu mootummaa naannoo ofii dhaabbatuudhaaf murteessee jira jechuudha. Kana hogga jennee bulchiinsa mataa keenyaa uummanee jira jedhanii wasanan afaan keenyaan baran afaan keenya afaan hojii nu haa ta'u jedhanii dhimmi ikoonomiidhaa dhimmi siyaasaa haa ikoonomiidhaa haa bulchiinsaa hundinuu haa walaayitaa bakka ta'u jedhanii wasananii sameen Omoo fi sameen Omoo fi Kafaa fi warreen biraa haafanis bakkoota afurirra kan xiqqaanne hasanii ol ta'uun gurmaa'uudhaaf mirga afaan ofii mirga aadaa ofii mirga siyaasaa ofii kan diinagdee ofii kan mootummaa ofii dhugoomfatuudhaaf murtii macarrasharra gahaa jiranii jechuudha. Kana waan ta'eef jecha warri naftanyaa maal barbaada dabuubii jedhanii walitti qabaniitu uummata saboota 50 meeqa haga'u warra dabuubii kana afaan isaanii katti walii galan afaan Amaaraati jedhanii afaan Amaaraa babal'isuuf waan yaada qabaniif jecha kanneen hundi yoo kophaatti bahanii kililii sidaama fi geedoo wajjin geedoolleen of dura dhaabbatuun isii waan hin oolle kanneen kililii afurii fi haga 5 gurmaa'an kun hundi afaan ofiitiin murteeffatan afaan waliigalaa kan murni afran sun bakka takkatti yoo godhate 5 illee taatu 6 yoo bakka takka godhatan hawajji isaan ni murteeffatan jechuudha. Naftanyoonni Amaaraa immoo amaan maqaa dabuubitiin afaan Amaaraa achi keessatti dagaagsu waan barbaadaniif jecha dagaagfatuun biyya ofiitti uumaan qabu. Kan saba biraa immoo hin dagaagfatan jedhanii haa ofii bichaa namarratti fe'uun hin danda'u jechuudha. Harreen taqaamaan tana yoon baarra haan ni yakkiti. Ammallee ni deebitaaf ni yakkiti. Ammallee ni deebitaaf ni yakkiti. Qabsoon ishii maaliif ofirraa buusuuf jechuudha. Nuti harree odoon bakka irraa fe'anii haga bakka geessanitti ba'aa fe'attee irra haansan odoo yakkini ooftuu miti nuti. Yakkee sabni hundinuu ammaan tana yakkee ofirraa buusuuf qabsoo qabaa deema jechuudha. Maaliif diddaa hin fe'amuu miti hin fe'amu jechaati jechuudha. Waan kana ta'eef jecha hoggu hundaa nuti qabsaa'uu qabna ammallee sabaa fi sablammoonni hundi wajji jirra. Qabsoon uummata Oromootii fi uummata sabaa fi sablammoota biyya Itoophiyaa keessa jiru cunqurfatoota Amaarallee ida'ee bakka isiin deemtu ni geessi. Naftanyoonni karaa fedhan haa dhufanii raantana saayinsii fi teknoolojii haa ga'u beeytonni Oromoodhaa kan biyya keessaa kan biyya alaa kan sabaa fi sablammoota biyya keessaa alaa hundinuu
qabsoo kana fileensuuf waan muratanii jecha uummanni Oromootiin sabaaf sablammoonni biyyattii hundinuu dhalootan uumamaan beekaadha. Beekan isaan keessaa daran barate immoo sossoosaa waan jedhuuf jecha milkii fuulduraa hunda akka irra geenyu abdii qabnaa waan kana ta'eef jecha yoomihu tokkummaa jechuudha. Heerota biyya keessa jiru amman tana harta koon wayyaaneen ni lollaa itti harta koon akkas jetti mircaa boordiinis biyya Itoophiyaa keessatti mircaa boordiin tokkichi jiru kun Tigraayitti mircaa boordiin addaan jiru filannoon ta'uus hin dandeessu fuuldurallee taatu jedhanii murtii dabarsee jira jechuudha. Kanammoo wayyaanonnis amala isaanii waan birallee zaachaa birallee yoo godhan zaachaan isaanii afaanirra akkan dabarre yoomihu qabsoon akka itti fuftu barbaadna jechuudha. Waa'ee abbaa irratti immoo biyyoonni Gibxii fi Itoophiyaa fi Suudaan akka haraaraman Feezaayitti Isaayyaas Afwerqi dhaloo kanatti Suudaan dhufa jedhanii mahagamta akka wuxeetiin galan fuuldura eenyaa kunillee qabsoon itti fufee jira. Uummanni keenya karaa waraanattis haa ta'u karaa nagaatiinis dippiloomaasiin addunyaarra godhan hedduu quubsituu fi bareedduu waan taateef daran itti fufuu qabna. Warreen gartee haalota adda addaa kana waliin dha'uu barbaadan kuni haalota adda addaa waliin dha'uu barbaadan kun kufuudha qabanii jechuudha. Kufan qabsoo ummataanii malee wanti takka kanuma kufuu qabanii jirtu qabsoodhaan kufa jechuudha. Kana qofaa miti amman tana warreen amaaraa kun hedduu mootummaa jiddu galeessattis hedduu sosso'aa jiran. Tana dura Yohaannis Bayyaaloo Hajaan akaadaamii mallasirratti shoomaratan fudhu jedhee didee jechuudha haga ammaa didee jira. Dhiyoo kana Nugusuu Xilaahuun ammoo karaa alaatii fi biyya keessatti waa bilisiqinnaa kana itti gaafatamaa nata isaaf kennan didee jira jechuudha. Diddaan kun Xaqalaa Ministeerii biyya Itoophiyaa dursu hama Dr. Abiy Ahmed kanaa fi warreen kun khilaaf adda addaa keessa jiran jechuun nama agarsiisa. Kanaaf jecha gaa tarkaanfii isaan fuudhan dhalotti ni dhageenya. Warri kun hedduu sabaaf sablammoota goosurraa mataa ofiitifuu of rakkisaa waan jiraniif jecha haalota kana calama jee mootummaan jiddu galeessatti ilaaluun qaba. Warri naftanyoota kun hedduu bakka marattuu rakkoo uumaa waan jiraniif jecha qabsoo ummataatiin jiguu qabanii jechuudha. Kana waan ta'eef jecha yoomihu qabsichi itti fufa yoomihu itti fufa mo'insa qawmata bal'aati har'aaf yaada kiyya gabaabsee asumarratti dhaaba walitti deemina.